Dhiirri dhugaadhaan si jaalate dukkana keessa teessee akka ifa argitu si taasisa. Yeroo hundumaa si dinqisiifata. Hanqina kee osoo hin taane jabina kee barbaada. Yeroo hundumaa si cinaadha hin dhabamu. Amma ammasiif bilbila, amma ammasiif barreessa. Wanta kam keessayyuu yoo jiraate yeroo noo itti hanqate yeroo siif barreessuuf yeroo siif bilbilu hin dhabu. Yeroo hundumaa si hawwa. Yeroo hundumaa immoo si faana haasa'ee hin quufu. Si gammachiisuudhaaf dhama'a. Ilmi dhiiraa tokko gaafa dhugaadhaan si jaalateef gaafa dhugaadhaan si barbaade wanti siif hin taane hin jiru. Ati amma feete hanqina qabaattullee hanqina kee sana guutuu taasisee fudhata. Yoo badii sitti balleesse badii isaa sana amaneet dhiifama si gaafata. Dogongorri isin gidduutti yoo uumame sirraa hin fagaatu. Dogongora sana gara ittiin furu barbaadaa jechuudha. Yeroo hundumaa itti gaafatamummaa fudhata. Amma siin araaramutti yookiin amma siin dubbatutti walitti dhufannoon isin gidduutti uumame halkan lama guyyaa sadi buluu hin danda'u. Ilmi dhiiraa guyyaa tokkoyyuu buluu hin danda'u. Dhugaadhaan si jaalate taanaan dhugaadhaan si barbaade taanaan wanta sana amma furutti sammuun isaa boqonnaa hin argatu jechuudha. Jaalala dhugaa keessatti yeruma kamuu walitti bu'isni hin dhabamu. Ta'us garuu irra caalmatti akkuma beeknu ilmi dhiiraa gaafa dhugaadhaan si jaalate walitti bu'iinsa keessan sanaaf itti gaafatamummaa fudhata jechuudha. Yoo ati balleessite akka obboleessaatti si lola. Walitti mufannoo keessan sana immoo si sossoba. Akka gammachuun sitti dhaga'amu si taasisa. Akka of duubaa erkoo guddaa of duubaa qabdu si taasisa jechuudha. Gammachuun yeroo hundumaa akka keessa keetti dhaga'amu si godha. Akkasumas immoo hiriyoottan ofii biratti si dinqisiifachuudhaaf si qabatee iddoo garaagaraa deemuudhaaf illee sitti hin saalfatu. Akkuma jalqaba jedhe ati fokkistuu ta'uu dandeessa. Garuu wanta tokkollee sitti hin saalfatu jechuudha. Maaliif jennaan namni kun nama boruuf si barbaadu waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhachuudhaaf illee duubatti hin jedhu. Yeroo hundumaa si cinaatti argama. Rakkoo kee irrattis gammachuu kee irrattis yeroo hundumaa si cinaa jira. Sitti inaafa. Maaliif jennaan wanta si barbaaduuf wanta si jaallatuuf maqaa inni itti si waamu namni biraa akka si waamu tasuma hin barbaadu jechuudha. Namni kun aarsaa barbaachisu kamiyyuu kaffalee si argachuu barbaada. Ilmi dhiiraa gaafa dhugaadhaan si jaalate aarsaa guddaa kaffala jechuudha. Kanaaf nama akkanatti si jaallatu kana faana jirta yoo ta'e illee keessumaayyuu nama jaalattuun jaalatamuun immoo kennaa guddaadha. Nama jaalattuun jaalatamtee immoo faanaa jiraachuun badhaasa yoomiyyuu waaqarraa siif kennamedha jechuudha. Kanaaf atis nama sana seeraan qabadhu, kabaji, kunuunsi, wanta inni jibburraa fagaadhu. Atillee wanta sana jibbi, wanta inni jaalatu jaaladhu, dinqisiifadhu. Yeroo hundumaa jaalalleen kan kee iddoo guddaa gaafa siif laatu kabaji. Hiriyoota isaa biratti kabaja laadhufi. Qoosuu barbaadanillee iddoo kophaatti yookiin isin lamaan gidduutti ta'uu qaba. Tasumaayyuu wanti badaan nama fuulduratti yookiin hiriyoottan isaa fuulduratti afaan isii bahu hin qabu. Yeroo hundumaa dinqisiifadhu, wanta siif godhu irratti galateeffadhu, wanta siif hin goone hin faarsine, wanta siif godhe sana immoo dinqisiifadhuuf jechuudha. Hojii inni irra jiru atillee jajjabina ta'iif.